rabbii qomaa qabu. Ani waan na gaabbisiisu yoo jiraate ol ka'ee dhiifama nama qaba. Ani waan ittiin gaabbina hin jedhu attiin beeyta Mubaarak. Ilaa maaltu ture beeyta laayiv irra jira. Jowaari Dubaay seenee Shaarjaa suuqii abbaa giddii afoo jira. Anaa jedhaa jiru biiftuun ergatte. Galche. Kunoo birrii barakaan ijoollee irraa fuudhe san sirratti sibirattuu fixadhee ofirraa kafale. Alhamdulillah an ofirraa kafale jennaan jedhee koomentii goonan koomentii kiyyaa gurbattiin sun jette. Screenshot gootee poostina gootee naan jette. Gurbattii jette. Eenyunni jedhani gaafadhe. Maqaa namaa dhayuun barbaadu Dubaayin keessatti maqaa namaa dhayuun dhooggadhaa jette. Maqaa namaa dhayuun barbaadu naan jette biiftuun. Amma gizee kana isiin naan jettee miire. Anakka haqaa yoo dubbanne namni biiftuu funyaan qabeenatti fide iluu fi usbiyyee fa'a. Inni illee jira. Namni garuu nuu qabi intaloo dhimma intaloo nuu laali jeenatti fide iluu usbiyyee qabatamatti jechuudha. Anamma gaafa kana ati koomentii eessaa barreessitee Jowaariin jalatti barreessee. Atuuyyuu ka onnee godhattee nama miliyoona tokko tuqaa shan namicha guddaa san jalatti osoo sodaatiin barreessite. Poostiin ijoollee xixiqqoolee maasii gootii sodaattaree jedheen. Dagmaallo osoo atis barreessite anis barreessee namni biraallee barreessee dhufanii naan jedhanii inuma jedha kun dhugaadha malee. Namni Jowaariin jala ani bar koomentii Jawaarii goreetiniin biyyarraa doorsifamee beeka. Poostii keessirra koomentii ati jalatti minnaagaa ooltu mul'ata bar. Namni hundi dhaqee maal jedhaniin maal postote yaada eenyufaa kenname jedhee barre laala bara jalatti. Dubaay keessatti qo'i isinin beeytani. Maaliif Jawaariin jala koomentii barreessee namni achitti wannootti imbaasitti waamameetiin wannoon irratti gaggeeffame jiru torbee darbe keessa maali ebalu jechuu qaba isin keessa ijoollee feemasootaa keessa namni lama torbee lamaan darbe Jawaarii koomentii gootee namni imbaasitti waamame jiru hin jiraa jechuudha. Masigalame ani kajechuu barbaade kana malee jibbaa xiqqeessaa maal isin jettanii miti rabbii qofaa saganna malee namaan sagannu kanuma ko maagaa kanuma waliin jettanii short gochuun danda'amu reetaadha isaan jarayaan kan Amadiin baay'ee tokko maal gataara Dokumen kata sudah tidur mana buat Mubarakin beta siltera. Laki Amadiin Rabbi surat dah terus. Nendam. Oke, ani nampak. Laki baina ustaz. Isi maal Ani si jalat tiar gaten nandabe. Dokter Rabbi surat Asli sini barbada. Isin hunduu galtii kiyya gootana gaafadha. Lono gaaffii miti kan koo asli asaata tamma kana asaa turteetti natti tolee jennaan sitti ergadheennaani karaa gastii kenna seensisuu didde moxaa duukaa asaa turteen si hordofaa ture. Ibsati kennitee fi wantoota inni si jedhaa ture sanatu waan na yaadachiise beeyta. Komentii achi jalatti illee si barreessaa ture. Akka ati nagalchituuf ababaallee si kennaan ture. Eshi leenca malee ababaan galchuu dhiifama. Ani miskiinaadha leenca maaliin si kenna yoo ta'e si dooktora waggaa meeqa achitti baratee namaa kenna malee. Eshi. Aasaa keessan amma waan biraa bantaniitti waan ta'eef tu saati sana asa yarate sanarratti waa tokko dabalee ibsuuf ibsati laatte sanarratti waati garaatti naafe beeyta. Akka yaadaatti si yaadachiisuu fi ati si isin Adaamaa jettu nuti immoo Naazireet jenna. Isinii eeywa akkas jedhe. Isin Addis Ababaa jettu nuti Addis Ababaa jenna isin Finfinnee jettu nuti Arusii jenna isin Arsii jettu sin takkas jedha kaa jedhe. Achi sanatti dhawwaa na afeennaan ishee kana si yaadachiisu fedheen booriif gaafa walitti dhuftanii haadha kiyyatti maal jedha beeytaa? Jarri kun waan gurraan dhaga'anii akka waan qixxee iranna jedhu jedhu wal lamatti ranna jarri kun sii galaa miire jarra akka mooxaa jechuudha. Waan ijaan argan immoo kan koodhaa jedhu waan iti isaan waliin agarte tokko isaan waliin ituu karaa deemtu waan iti agarte kan koodha nama jedhu sii galee waan kana waan hin ammee nuti fakkeenyaaf kan saanii dhannee kan keenya dhan jenne garuu isaan kan keenya
kan isaanii godhatanii lafa kaa'uu jechuu barbaadeessuma kana si ibsuufini sitti argataa turechi. Thank you so much. Maal goone jedhu. Bakka koo nama buufachuu hin dandeessani bahuu nan danda'a. Kana sitti haasa'umaa fedhee laayivii seenee na seensisuu dinna. Ayye. Takka ilaali wanni keenya kana yeroo nuun si dubbisnu. Asli nuti nama raggatu miti yoo wal lollees fi lafiitii ma ba'een si lola malee addatti si loloon. Wallahi ilma keessa na arba'ee na lolu miti yoo dhibba ciisee na garamtanani. Amma si jaalataa dhufeera amma si jaalataa dhufeera dursiin hin jaalladhu haadha seenaa malee amma bakka waan itti sirraa dhufteef natti tolaa dhufteetta wallahi. Wallahi duyda kiyya gubbaa jirtan wallahi. Habibi. Ana jibbaa barbaadan ustaas. Maal kun? Ambaa isaa namni osoo natti nu banne natti aara. Ani yoo rakkoo namarraa qabaadhe rakkoo miti. Afaan baasee tokko lama sadii afur shan jedhee haga mallaan kiyya gamaa gamana na dhukkubuun namatti hima. Rakkoon kana bari. Namnummaan ani sheemin irraa naqabee saalfadhee dalga haa ta'u jiru. Shiggiruu yaano injii ashmuuriin beeku wallahi bilbilaan kalemaa siin jedhe ani waa'ee ijoollee Su'uud Arabiyaa Dubaay kana haasofne. Ami atoko guyyaa maddeen. Sodaatti badinaan suufi ustaasi guyyaa mi'aasee sodabu. Sin badinaan suufi tokkummaa fiduufi asani asama usuri miti. Maaliif sodaatti dundoon Ahmadino. Ahmadin. Bakka ati bu'i. Ammusuun danda'u buusuu irrattan. Hin buutu Ahmadin. Ati bu'e naan hin bu'a Ahmadin qoy. Ahmadin. Bu'i nagaa fida nagaa. Badii tokkummaa sodaatti illee akka sodaatti kabajaati. Tokkummaa isin immoo ijoollee sabii lafa ol daa'ima akka daa'imaatti taasisuu qaba malee akka nama guddaatti taasisuu qabu. Asiliin nama waggaa Tole bakka Ahmadin. Tole. Kabajaani. Ayya. Sodaa keenya nu kabajaa. Eshi. Amma ati Mubaaraki maal ta'ee walii isin walii gaara. Ani immoo bakka girgiriinuma miidiyaa kana jibbine dur dibbine nagaa buusaa waan jiru dogoggorri jiraate si bira. Eenyu wallole. Tokkummaa masaatiif kana ibira jiru. Tokkummaa eenyu wallole amma gaafiin. Tokkummaa eenyu wallole. Tokkummaa sitti mufatee jira. Mufii kana gidduu keessanii xumura. Laa. Kun oolaa tokkummaa. Wannoo namatti fiidan isin dabaru moraalii akkamii amma fakkeenyaaf ganamaatti kadhattu jiran kadhaa yoo taate atillee geemii taphataatuma jirta addaa miti. Geemii innillee ima taphata geemii beellamallee taphata waan nu goonuma godha. Gizee kiyyaa qofa kadhaa ta'e gizee keessanii qabsaayaa quuqamaa sabaa uummata gargaaruu naan galu kitanii nama hubatu naan galu ani ammallee durallee homaan jenneen ammallee homaan jedhuun fuuldurattillee waan jedhuun Zanillee ittiin banne ka urga ganamaatiin arrabse jedhan anillee ittiin aaru rabbillee ittiin aariin hin gaafadhus rabbillee isan gaafatu afoo inaanillaa ka durallee hin jenneen mindin noono what is wrong maaliif waliin nu fiduu barbaachisa nama lafumaa ka'ee na arrabse jedhee ajandaa uumatee wanoo jedhu walitti dhufuun maaliif barbaachisa. Amma ajandaadhaaf ta'ee fi riyaalii ta'ee wal bira teessanii waliin haasa'uu hin danda'amu. Indandam. Ayyee bakka yoo ta'e eeyyamaan taane giddiin aksee itti siin geessu. Kalas bakka. Tole bakka. Namni duraa maaliif waan kana naan jette jedhee yoo deebii dhabe nama arrabsa. Namni lafumaa ka'ee si arrabsee eegasii wal bira nama teessuu hin danda'amu. Ani hamtuu takka hin jenneen afaan irraa nan baanu. Si galamii? Nama arrabsanii ka'anii mootu hin danda'amu. Bakka. Asli koy Mubarak takka anamma waan inni amma jedhe kanarraa ni hubadheen waan inni amma jedhe kanarraa ani ofii koo akka dhuunfaa kiyyatti tokkummaan hordofuu hin beeku waan inni wanni godhu sababiin isaa namoota ni bilookii godhe keessaa tokkodha waan ta'eef garuu
aasaa amma mubaarakaa sa'urraa waan hin hubadhe viidiyoo sirratti waraabee asliin jechan taane na jedhee na xiqqeessee jedhee himaa jira. Wanti kun immoo gaarii mitiiti. Wanti gidduu keessan jiru maadha walittiin sin araarsa viidiyoo sirratti waraabuu hin geessisu jedhee akka obbolummaatti kan inni dhufe. Akka ala akka yaada kiyya. Ana bira hobuu hin jiru zanni hin takkan jiru ana bira qulqulluudha. Kanaafuu mubaarak irraati ati akkasitti dhageessi jechuu barbaade. Ana bira muu hobuu hin jiru wallahi. Watakka. Matakaaf shan bakka amma matu yoo beektaa Ustaaz Ahmad ani walitti fidee face to face girgirri miidiyaana erga fedhuu dhiibne oollee bulleera walitti fidee asliinis kunooti tokkummaan kunooti waliin haasa'anii lakkii siin hin jenne lakkii siin hin jenne waliin jedhanii afoon illaa demee qulluma dheessiraawu ka jedhudha. Inni immoo asliin jedhe nan arrafame keessa bu'ee kee gala. Nan arrabsame yeroo keessanii geema Heydar gastii miti kuni gastii miti Heydar geemiidha malee. Kanaafuu gaa erganni lakkii walitti dhufuun barbaadu jedhee gabaabsina. Barbaachisu. Sodaa kabaja sodaa fagumatti ijoollee sanyii mootii soddoota kiyyaa kabajaa qabaa duraanillee hedduu jecha jedhe mootu tikikkil no yaalkutu. Amma bari isin murteessuu dandeettanii bari jecha viidiyoo dhageettaniimi. Viidiyoon sun jechichi sirriidha. Jechichi matoo bamatoo waan itti qaanfadhuu miti. Waan qaanfadhuu fi waan mooraalii namaa tuqu hin jenne. Maqaa namaa meeshiin namitti natti godhuu dinnaani sigala miti. Atuu onnee godhattee Jawaariin jalatti koomentii goote poostii ijoollee xixiqqoo maa sodaattaa hooma namni kamuu jedhu. Inni immoo gaa'isa kana maamna xiqqeesse yookiin mee maal jedhee Maqaa dhaheera. Maqaan daane viidiyoo kana tokkummaan. Jechuun maaf farrabsiisa reeyoos jechuun fakkeenyaa fi jechuun qabu malee akka kiyyatti sirrii miti mubee. Amma fakkeenyaaf ustaaz intalattiin lattee gurbaanii achii fuudhee geessee maxxansee akkas daan jedhee jennaan. Okay maal atiyyuu kun waan nama gurraan dhagee dhufeedha. Maal atiyyuu poostii miiliyoona meeqa jalattuu lattee barreessitee intinaatti poostii ijoollee xixiqqoo maaltu si intinaa dhagaa jedheni. Maa sodaattaa jedheni. Maa sodaattaa jedheni jennaan tokkummaan viidiyoo hojjete akkamitti viidiyoocha dhageessee kee akkamitti ijoollee xixiqqoo naan jedhee sheer tarii mention yeroo godhu sheer ta'a sheer godheeraafi alaaluu adiisuun beekuun. Argeera. Okay argee natti callise akkasii miti akkas naan hin jedhu. Dhugaa dubbadhu na jedhaa jiru naanas jalaa joo maal argeen dhugaa dubbadhu waan mubaarak gaafadhe irratti. Waan hin goonu jecha hin malee namni callise najaa bayee jedha nabiin keenya nagaa warhamna sarratti. Nuti nagaaf callifne bara. Kalas bakka erga gastee yeroo baay'ee isin jaalladha namoonni deebiin deebisu mubaarak kanaafatti hiriyaadhani wajji nyaannemi walhorii walqixa qabna hordoftoota walqixa qabnaami osoo adda halkanii guyyaan irraa ilaante deebiin deebisu. Bakka yeroo gaarii qabaadha isin jaalladha. Waa tokko sitti maali? Gidduudha asii gidduudha baaneera kalas. Yeroo tokko. Nama guddaadhaan yeroo nama arrabsuu qabu abbaa durbaati ijoolleen xiyya heeruma geette mucaan kiyya fuudha ga'e akkamitti miidiyaa kanatti nama wal qabee haadhatee akkas godhi ilmoo karattuu sanyii karattuu namaan jedha rabbi jedhi soddoota qabaa kun wal jala soddoota taara ijoolleen xiyya fuudha heeruma geette dulloomne nuti amma jaannata galuu barbaanna kanaas yoo waan gaarii hojjechuu dadhabne afaan keenya walii qabannee najaa ba'uu barbaanna. Kalas bakka dhaqeenyi dalagaan qaba erga nagaan bu'aan jiran erga walitti dhufuun hin taane. Rabbi nagaa. Nagaya anaaf nagaya nageenni bu'eera kalaas. Laa yoo wanni goote asli dhiifama waliin. Amma fakkeenyaa fi sodaa dhalleeti hiriyaa dhalleeti miti hiriyaa mubaarak. Wallaahi. Hiriyaadhas waanuma fedheefu inni iyyuu nagaa filatee jechuun anaaf hiikame erga mucaan kun jedheeti erga tokkummaan akkas jedhee siin miti namni iyyuu
namumti biraa yoo waa tokko siin ituu siin hin jedhii yoo inni fakkeessee waa jedhee siin wanti kun of xiqqeessuu taati waan akkasii nama jala deemtee waan akkasiif deebiin kenniini ati nama akkasiidha jedhaati achumaan mucaafis gorsa kennaati seenaa aasofsiisa atarraa aasofsiiti kabajama Mubaarakiif jedhiiti. Lakkii kabajni jiru maatu na kabajee lakkeedha. Qoy waan hin jedheef hin qaba yeroo tokko asli maal ture beektaa Jawaariin hin qeeqen maal jedhee gadi bee waggaa 4 natti fakkaata ennaan ati warri sheekota tokko jettee nam tokko warri qubeetii waa dubbistee jettee yeroo sana qubeetii waa dubbisee kana naaf jedhataa jedheen yoo man qubeetiin dubbisatee iyyuu kun ko farrabsuudhaan la deebiin kennos liif hin jedheen yoo naan jetti ta'e jedhee shakkii dhabar sababni amma gaafati maqaa koo dhootuutti ani siif deebiin kennu an akkun yaada kiyyaadha amala kiyyaadha yookaan ejjennoo koodha amma immoo Mubaarak hiriyaa keedha isin Kaayiroo keessatti wantoota dheeraa waliin dabarsitanii jaarsummaan dhufe waan ta'eef jaarsummaa isaa irraa fuudhuu qabda fidii haasofsiisi. Jaarsummaan dhufne. Maaliif dhufe? Eshi walitti nu fiduu dhufe. Jaarsummaa dhufe. La wallahi. Dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu wata tureeti booddeessi. Yoo waraabnee deemaa jira. Dhageessa ayyaada kennu dhaggeeffadhu. Dhaqeen tokkummaan jedheen gastii irratti ustaas dhaggeeffadhaa kaasi. Inni kun lolaa walitti nu fiduu dhufe. Tokkummaa maaliin jedheni kunooti akkana akkanaa jedhe akkasii tokkeen jedhe ati siriyaa kooti inni siriyaa kooti hiriyaa bira darbitanii obbolaa kooti isin lammanuun jedheen akkuma kana nona taajjaba namni isin lammanuu obbolaa kooti anan misenjera saas nan qaba misenjera keellee nan qaba natu keessaan nama dabaladhee yoo barbaadan yoo barbaachise keessaan dubbannee qalalle goonee xumurraan jedhe isinii galeera ta'uu dinnaanan iyyi egaa kottu asli mana koo kotto bolu mana ko wara jere mumiti lamman jara yu kana jere malan god baka ko ila fi gale tanigi lamman jara walti fidele mbayati sini gale yani amma be kana mara kisartu male lakki sini jenni sini miti garo ta kasdan jetti alla ka ko nagaru gabab sa dobbi rabbi salatu ngarida walis kabajuni mo dugala irre ke wallahi suwara kuma Otosii garu tole sin jala maaliif joojin nyaadhee dhuge sin kabaja toleen jedha. Amma Mubaarak amma isa dhugaa feetamu osoo feetamu Mubaarak akka nama biluu annatti haa ta'u taasisu. Dhugaan fedha. Wallaahi an isa xiqqeessuuf akka tuffiitti hin jenne isalleef hin jenne. Anaaf jedhee inni na waliin haa ta'uu danda'u. Ani waan namni osoo ani itti yaadin na hubate intin adeemu. Sigalemi yoo jedhellee wanti an jedhe sun waan itti gaabbuu miti waanuma sirrii jedhe. Sigalemi an caammamu Jawaar keessa dhaabadhee jedhe bar. Obboleessa kiyyaatti osoo namni dhufee si himate bar ana sinatti himatee Jawaarii wal bira qabeen himatee ka Jawaarii guddaa sanuun sodaatin Mubaarakiin maal sodaattaa? Jettaan dhugaadha ammas bakkeen an dhaabadhee jedhe achi lakkii na xiqqeessee yoo ka ta'u taate isinuuyyuu kompeer godha bakka an dhaabadheetiin hin dubbadhe amma si galeemi an achi dhaabadhe gizee jedhu kanallee maqaa meeshin naa godhuu didde mucayyollee inni natti finne usmiyyee fi dhufaan natti fidee siin kiraara bar gaadura jaarsummaa gizee isin ijoollee jettu an usmiyyee faa warra natti fide warra gasirra wajjin turan seeyaan isan seeyu amma si galeemi waan an quban qabne waan an hin yaadiniif naaf jedhee miti shikkireellam ምንም ይመጣ ነገር የለም ሀግማ ቤኩ ደጋናማ ትገትረ ጥልጉረቴ ከዳቱ ይንጃን ከምናም ከዛ በተረፈ የሚመጣ ነገር የለም አን nama akkanumatti hojii ka'anii afarni. Egaa jaasummaan kun milkoomne. Gaafatu malee jedhanii gurra qabatanii iyyanii lafumaa ka'anii wajjii haasa'anii miti. Asli
ከጠላህ ጠላ ነው። አችመት ጅራችሁ አናታቱ ገዝቲ ነማንዳ ነው ፕሮብሌም ይቻላል እኮ ምንድነው ነው ችግሩ? አኒማል የወጂና ተለ ወሊና ደበለ ሙንጅሩ የወጂና ተው ባደለ ወይና ራይዳቱ እንጅሩ የጋዝሊ ነጥቀሰ ጀረ ሃታዩ ነሙ ዋኖ ይሳርገታ ወኒ ራይዳቱ እንጅሩ ወጂዮ ሃተለ ማልቱና ደበለማ ዮ አኩማ ናረብሱ ከና 24 ሰዓት አረብሰለ ማልቱና ራይዳታ ታረኮ ሚዲያ ገረትን በይቶ አዲነም ወጋዘሊ ናረብሳን ጅሩ ጉያ ተቆጭ ገረገለ አለ أنا موضوعنا من الرفض بدي نما نما واقعه دعكت سكرينشوتي سينا كرديمنه نما نجاك أبومي هرياك دعكت دمار سكرتي سيادين بوكسي دمرتين نما نما كنومي تيار كابري كابري وقال أرجع يا ربنا كن أرجع والله والله نما كانوا ماتي سلال تام بالغ أكثر ميتي أنت إلهاتك يا يودا هذا دمرتين سكنوانا والله دمرتين نما نما كنومي كابري كابدا كذا نودي بقرآن كابي سويت نما وقاذ لنا ربسه دبرته كنو ديا أنا ما كسيت إبن تلاتك يا يودات دبرته كنو تكسو متي so I think كون وان دبتو ملك دبتشون كاب دخير وجراته ما شكر الله ما من دلهم نمره وفي اللي دلهم نموتو دعكتو تبايه كمنا موكروت ما موكرنو Gotum mansun singke sambani odulom tanis. Rugen sambani. Ela asli ani mubarak tina marare namale sitti bera mini rejan kabarratani fakkenya fi nordofu sinna nordofa mini mubarak inna nordofa garu sa nordofu bloki gode wallolechu garu mo mali nagan jalladha baka mubarak kanatina marare nan akka dum fa kotti wallahi isatina marara ani qaamani sanan beeka olla dalle takuma olla tasittechu achitti sitti walitti diyaata garu isatina marare nan kuno aniyu silati anati abidda qabsiisi kamit takas goota kamit takas taata jedhamini sila garu la akasbiti akumati nama wagga sadi guutuna arrabse dabarseen kenno den dhiise screenshotis bira jira jette amma tiraga mubarakiti dhiyeessite kana sila ani nama kana duuka wallolera nagaa buusuun hin ta'u jedha dhiisi mujaasun baalageedha akkasidhan jedhamiti sila hin jedhamu ana duuka wal dhabe malee anaaf sirrii ta'u dhabe malee asliif mubarakiif sirrii ta'u danda'a kanaafiyyuu arra jaarsummaa mubarak kanarraa fuutee booriif immoo hawaasa si ordofuufis waan kana barumsa kennaati darba namni tokko maqaan isaatuun dhahameen ofitti as qabee akkasitti haasa'uunis akka sirrii hin taane mucaan kun xiqqaadha umriitiinis jechuudha naan gadi siin gadidha asli gorsa iyyuu kennaa jennaan dhufee isin arrabsaa booda kun anuyyuu akkas jennaan lolaara xiqqaan jennaan laa nama nuun gadi umriin isaa jechuu qote habiibi kanaafuu maal jechuu barbaade nama umriin isaa nuun gadiidha garuu beekumsaan nu caaluu danda'a beekumsaan nu caaluu danda'an umriin isaa nama nuun gadiidha waan ta'eef ati akka obboleessaan gafaa ta'iiti deemsa kelle akkas godhadhu jedhi achumaan gorsa kennii fi dubbii kan akkas godhaati gabaabsa kuni ala dargin annama lafa ka'ee naa dhofte takka dubbiseen beeku ala dargin asli obboleessa kee ala kayyoo biyyan bakka Alaraa si beekte bisila. Ala dargin. Mataa korra jirtaneette. Antakka nama lafaa ka'ee naa dhofte wajjin haasa'e beeku. Asumatti kaadun ta'uu dawta. Lafa dhabuuse mal. Alaraasi jettee kaate Ustaaz Ahmadi alaraasi jettee kaate jettee taa'ee dhaga'uu diduun immoo gadi buusuu jechuudha akka hubannoo. Ahmadiin ni nagarre Ahmadiin si chambau jedhee mubarakiin arrabsu. La ilaha illallah. Asliin afaan sabaratee moolatti na buusee afaan sabara ergasii ko inni hordofu asliin choo jedhee nama kuta amma soddaa kooti jennaan bakka amma wana footoo keenya gaddeebise taa'ala. Kan waan nama bar akkaataa fuula fi zaata namaatti wajji dubbachuu beekne bara. Bakka akkas taatu yeroo gaarii qabadha isin jaalladha. Doktor dhufuu keetiif thank you. Sitti messengeran dawwaleetan si cinqaa ture. Ustaaz Ahmad kiyya qaalii. Ati maa dawwalaa turte messengeran? Narraa qabi isin jechuufa wallaahi. Ambar waan gasira kooti jettee akkasitti deewwan ta'ee nagarram ta'e. Nagaan oolaa bakka. Gastira kottu. Gastira kottu namaan jedheen beeku. Takkaan jedhu. Akkasumaan jaalladha. Gastira kottu abalu. Gastira kottu abalu. Manaaman.
Injaaladhu an gastii rakkattu achitti dubbadheen deemi'an. Gastiin Laka. walitti bidiruu natti jabaatee naanii bakka asuma qaleetan lamaan keessa walitti waamee naa milkaa jedhee ture. Milkoofne baqa kanuma. Amma dhageeffadhu. Isa mumkin akka ijoollee safaraatti wal beekuu dandeettanii keessa isaan beektu sitti himaa. Dhageeffadhu wal ana na beekta keessa kiyya. Amma si galame hammeenya namaa qaba dhoysaan hammeenya dalagaa amalli kiyya kalafaatiif asirraa gargaraa hantee badambi taaqala. An yoo aare afaaniin waa jedha malee akka baalagee hin taane fi akka hammeenya namaa hin qabaanne hin beektaa. An isa birallee yoo dhaqee wanni narraa hir'atu hin jiru. Garuu akkaataan ani itti nama keessummeessu ulaagaa mataa isaa godha. Akkaataan nama itti ofirraa dhoogullee ulaagaa mataa isaa qabu. Tokko mucaan kuni nan gaafanne sin gaafanne asli immaa akkaanaan jenne viidiyoon hin dhaqqabamaa bara. Daqiiqaa 5 keessa viidiyoo 2 hojjete kalee galgala ala jiraan. Haa ta'uuf takka way nan gaafanne way viidiyoo sanuu muree naan ergine way si huyyuu gaafate ati nan gaafanne dhaadate. Ganama gizee hirribaa ka'e hin agarree laayivii seene wal gargaaraa turan gastirraa minaamin ani geemii kiyya taphataa ture. Amma wanti jedhamu jedhame viidiyoollee lamaa sadii waraabame deeggartoonni illee gaastira duudee caffarame haasayame ajandaan oo'e asli tokkummaa xiqqeesse jedhame abbaan lole eega namni meeqachirratti yaada kennatee na arrabsee koomedii xarafamee aljalatti waxalamee lolli dhumee ammoo yatame waliin dubbachuu maaliif barbaachisa? Tokkoffaa jalqaba waliin dubbachuun jalqabaa bara. Eega arrabaan sanii dhabtaan kiyya abbaa mucuk jedhee andaaraa ta'e amma eegaan du'e waliin dubbachuu bara si awwaallaa si jeefne jechuudha bara. Afaan Oromoo akkana ani faaraa akkasii miti. Ani nama haga fedhan arrabsanii ka'anii dubbii namaa laali. Namni yoo nagaya naan barbaade hammeenya yoo naan qabaanne jalqabuma yoo dogoggora wayii arge dhufee na gaafachuu. Like akkuma yoo anama fakkeenya bar'een gaddaa namatti wallolle gizee meeqa si bilbile gizee meeqa ofirraa si kadhe gizee meeqa mana kee jala saa meeqa ta'enne wajji haasofne akira dhumarra deebisee bara an namatti hin jaljaru hin beekta. Saugaa kata xaallaa lafumaa ka'ee nama yaabadhu akka jinni nammoo asirran erga jinni na se'a malee nama rakkoo irraa qabu dura kee kunoo maarqoosii kanayyuu bakka fidde dawwalee itti madhee beeka mubaarak hiriyyaa keeti aboo mucaa kana hin jaaladha wajji nyaanne narraa qabi jedhee mana kee jala taa'ee itti dawwalee beeka kunoo maarqoos kana hin beeku naan haa jedhu simaan gaafa wallola jechuudha. An nama tokko yoo zanni itti bade dura nama saniin gaafadha eegas hiriyyatti himadha itti deebi'a gizee inni qaymasmarii tare deebisaaf. Mucaan kun amma eegaasonni sun isa fakkaate anaan bilbil siin bilbil abdiin bilbil hiriyyoota itti dhiyaatu meeqaan bilbille hin gaafanne nan himanne lafumaa ka'ee dhiifama gaafachiisa akkas godha jedhe viidiyoo hojjete osoo ani hirribaan ka'in ganamallee hirribaa ka'in yeroo laayivii seene eega koomentii jalatti gasirratti namni meeqa arrabaan asii waan danda'u dhaqee waliin dubbachuu maa jechuudha. Yaanoo du'ee lafa jira haga danda'u na tumani warri koomentii caccabsanii mee maal jettati waan kana. Ani akkuma anna keenanii. Kanaa kenniiti dhiifama guddaa isin namoota gurguddaadha. Garuu immoo guddummaa keessa waan an kabaju keessaa inni guddaan tokko nama kabaju dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kabajaa keessanii fi akkasumas isin warra yoollee badiin tokko jiraate deemee waa fixuu danda'udha. Teessa sileenis tokkummaan sun keessan jechuudha. So amma ilaali namni walirra waa hubata asii dhaggeeffadhu. Yoo fakkeenyaaf inni achirratti gastii irratti namni yaaduma garaagaraa kennata. Utuuti mana banteellee biratti dhufan yaaduma kennata namni. Sigalee namni badaa walitti bu'iinsa namaa barbaada malee
utuu namni waa takka irraa dubbatee ajandaan baay'atee barbaada uummanni keenya. Ati waan gochuu qabdu. Walitti sin fidee miti tokkummaa akkam fayyaa keetii nagaa. Maali wanni ati mana banattee narraa haasa'atu? Jettanii quubna garaa walitti dhuftanii bifa tasgabbaa hundi keessa nama guddaadha. Waan amma dubbatte kana isatti dubbattee yoo amansiiste maal rakkina qaba? Ana isaatu naa amansiisuu baate maal fida? No jechuun waa fidaa osoo hin taane jechuun dhabuun bayeessuma miti jechuu barbaadu. Malee waa fiduummaa atis innis walumaa asumarraa wal loltu malee yookiin wal cigaa. Illolleen ambaraan illolleeni. Yaa jechuun inni kaamma fakkeenyaaf waa wayii misunderstand haa ta'uu ati jettees haa ta'uu tarii koomentii sana akka malee subatii haa ta'uu waan amma dubbatte kana bakka inni jirutti kabajaama waliif jettanii wal amansiistanii wal bira deemtan maa rakkina qaba. Isin ijoollee abbaa tokkooti Oromoo hundi keessan yoo wal bira dhuftanii haasoftanii dubbii hiiktanii. Namni nama waaqa fedhe nama arrabsee ka'ee eegasii walitti dhufuun kun maal jechuudha Maarqos? Isas immoo gaafatta kachumaan. Maal godhaa gaafadha? Nama fakkeenya barreen gaddaa. No sin fayyadu malee uummata barumsa. Ana na fayyada. Istiraatejisitti maan amma fakkeenyaaf ibsaa wallollee waggaa meeqan arrabse anaa ibsaa deebii deebisu argite ibsaa abbaa jaalalaa. Mubaarakii wallollee namni waliin nu fide araaramne raachuu wallollee namni waliin nu fide araaramne turumbadduun haqa araan arrabsaa jira takkaa walitti dhufne an nama na arrabsu ilma Oromoo kamuu hijaa qiimii ittiin qabadhu. Rabbi sin gaafatu, mootummaan hin gaafatu, namni sin gaafatu, yaada qabu narratti ibsata dhumate. Abbaan fedhe yoo na arrabse aarii ufii gidee buqqifateetti hin ka'e garaan na haadhiisu afoo hin illa. Anamma fakkeenyaaf tokkummaa fi mubaara kana birati tokko wallaahi aarii ittiin qabu. Garuu maal inni amalli kiyya akka addaa abbaan fedhe yoo na duuba taa'ee na arrabse na wajjin dhufee naa ta'u gasti illee namni waliin nu fidee wajjin haasu. Wanni nu tokko hamsu dhimma Oromoo irratti tokko alleqa. Oorruu kiyyanatti hin dhiibne, oorruu isaa walitti hin dhiibne, jaartii xiyyaana jalaan fudhanne, jaartii isaa jalaan fudhanne dhimma dhuunfatii miti dhimma sabaat irratti wal geenne waan ta'eef zaaset bazzii mangat taradumna ani tokkummaan xilaata kiyyaa miti, fira kiyya, hiriyyaa kiyya, soddaa kiyya jecha kalellee isaaf hin jenne fuula duratti illee waa jechuuf hin taa'u inni yoo jedhe immoo maftuunoo waan ayimiroon isaa heeyyame haa jedhu. Ani homaan jenneen maal waliin tana gaggara rakkoo irraan qabu. Rakkoon irraa qabaa isa dubbataa ture achumatti haa fixatu. Ilaaligaa waa takkatu jira asili. Amma si jalallee nama jira isa jalallee nama jira. Nama hedduuti nama 3,000 oltu jira mitire. Uummanni kun maalurraa baraa jira yaada qoe tokkoffaa ammanni si himate. Waan si himate sun dogoggora moo dogoggora miti. Joo jedhee si himate walitti qoe kaa na wadhuka. Yoo namni walitti himatamma kan jechaartu ani naman gabbaru. Yookaan ani waan afaan kiyyaan bahin hin jedhin. No la akka jechuu koo miti. Yeroon siin jedhu fakkeenyaaf amma tuffiin fakkaatu amma fakkeenyaaf inni si himate waan akkas akkasinatti balleesse jira yoo si himate. Bakka ni lakkee obboleessoo akka malee hubatte kun kana kana jechuudha. Nama lafumaa kenna rabdu tuffadheetu mariisa dhugaadha tuffiidha. Okay. Bakka ani kanuma dubbachuu fi. Hintuu hin eebar Maarqos hintuu hin eebar. Jechuun inni waan si himate qaba waan si himate sana uummata isaa dhageessee ta'a. Hin beeku waan inni himate. Ani kana ammaa walitti dhuftanii walii hojii naasuuftanii jedhe kan namni waliin taa'ee haasee maal dura bade kaa dura bade sun. Jalqabuma sitti dhiyoo nattuu dhiyoo fireendidha viidiyoo masan sheernaa haa godhu anaa jalaa callisu deebisuu fi dhabu. Yaa jechuun anammoo osoo naa dawwale namni tokko fakkeenyaaf waan si beekuuf si himata malee waan si himate sana immoo inni illee ofirraa dubbataa jira yooti immoo amma fakkeenyaaf waan fiduun qabu ani lakkii san tuni jettee halaalumatti ofirraa antini goote xiqqoo wal tuffachuu wayii fakkaatti ka jedhuufan dubbadhe malee ani akkuma fedhatti haa fudhatu. Anammeenya takka isaan qabu kaleessallee isaan hin jenne yoona tuffatelle jedhe wanni fidu takka hin jiru. Akka ofii barbaadetti fudhachuu danda'a namni dhimmi rakkoon irraa qabu kamu. Yaani jechuun walumatti kottaa wal bira akka obboleeyyanii taasisachuu barbaadeetti. Namni akka fedhe na arrabsee na wajjin haa ta'u tokko hin jiru abbaa fedhe maan ta'an. Abbaan fedhe hin turre kana dura turin bare Maarqos. Mee anaafata googaa meeqa wal beeynu anaa nama wallolee jaarsummaa naa ta'an argite na yaadachiisin dhaqa. Amiin gasmara hin jiru ani gasmara waan argallee hin qabu. No jechuun
annamaa wallolee jaarsummaa anaa taa'u argite jaarsummaa irra baay'inni akka ta'e nu kafee masoota keessaa jaarsummaa mubaaraki. Okay. Intaa waan bira anammeenya namatti hin qabadhu. Okay. So amma akkam taaree amma xiqqoo beektaan waan uummata keenyaa kanatu waanumatti xiqqoo akkasii kan isin gidduutti ilaalee ajandaa fudhatee deemaa inni kun kana ooyisaa inni sun sana ooyisaa hin beekta waan saba kana. So I don't know isin filaatii nama dubbii furuu danda'u malee. Anaaf jecha namni nama maqaan isaa bakka inni lakkii hin dubbatinii ani nama naarrabsee wajjinis hin taa'u gastiiras walitti hin deemnu naarrafame erga jedhe haasaan Garuu si koomate moo si arrabse nama tokko tokkummaan kam koomee fi arrabsoon garaa gara fakkeenyaaf. warra gastiirra gale. Warra gastiirra gale okay. Yaa hundumtuu daboo kanan jibban bara. Amma yoo ati illee mubaarak daboo qaba. Yoo asiliin waa dubbate asiliin daboo qaba. Namni nama walitti fidee dubbii gidduutii kun jiru beekta. Dhiiqii keessa wal galcha namni keenya. Bakka nagaan tura. Nagatti Meeti yaadi. hadhaa xiqqoo rafee jennaan na baatee malee silaa hadhaa akkaataan jajjaba wallaahi. Choo. Ay nagatti. Choo nagatti. Yalla. Rakkoo bada jiran. Ilaa an ijoolleen Oromoo kamuu waliin naa beekuu qabdan. Wallaahi namni nama tokko hin qabu. Nama fedhe yoo na arrabsellee ilaa an akka maatiitti isin laala. Kana arrabsus ittiin aaruun. Isa arrabni isaa keessa bahee haga gaafa jibba dhuunfaa natti fakkaatutti isa arraba koomentii jalaan dhufanii osuma sin beeyne beekanis abashqa qoofsi arrabsan kana daadin maarar rakkoo irraan qabuun isin galee miti rakkoo takka irraan qabuun. Obboleewwan kiyya isin hundi keessan amantii keessan ganda keessan foloorii keessan maal keessan uma takka rakkoo hin qabuun. Anaaf rakkoo miti sun. Nuti ilmaan abbaa tokkooti obboleewwan. Garuu warri xiqqashoo feemasoota kunniin akkam godhuu qabdanii yoo viidiyoo kiyya isiniin ta'in dura viidiyoo san sheer naa godhaa. Or na gaafadhaa. Waliin tanagaagarree furraa hojjetan. Kasan irraa hafe yeroo 4-5 viidiyoo hojjattee gastirra ol baatee caffarsiiftee kaatee jaarsummaa teennaa yoo naan jette immoo atuu obboleessa kiyya Tigree miti. Maqalee dhufne jaarsummaa maal hojjitee nuti ilmaan abbaa tokkooti. Bakka aarii kee buqqifattee hin gaadhiisudha. An akkasitti beeka dhiisu. Aarii kee gisee natti jirtu namolloci naraggati ol nagalabbati ganna galabbati gisee aarii kee buqqifatte ma assalaama anamma akkasi namni tokko yoo gisee na aarse nama san qabee gaggarafe aarii kiyya buqqifannaan he is my brother I love it gisee arrabsu sanuu sirreeffachuufi malee jibbaaf xiqqeessuufi miti an akkasitti beeka isa kana namoonni tokko immoo hin balleessinaa. Kana ma balleessu rabbii olaanaa qofa. Rabbii kaaliqa qofa namni nama balleessuu danda'u tokko hin jiru. Ansi balleessuu hin danda'u ati na balleessuu hin dandeettu. Lubbuu namaa akka balleessu waahidul ahad qofa. Akkasitti amana. An akkasitti amana. Namni nama caalu hin jiru jedhee amana. Namni na caalu hin jiru namni an caalu hin jiru kullu bani aadam wal qixaano. Kullu bani aadama khaxaa'u lani jira ilmi namaa ni dogoggora dhuga. Dogoggore gaafa dogoggore mootu dogoggora san osoo gubbaanatiin dogoggorre dura gaafadhu nama gaafadhu. Amma dheengadda kun Jamaal Faanti jaarsummaa wayii nuu ta'anii turan doktora wajjin. Garuu an nama san maaliif itti aaree waa'ee isaa dubbadhee yeroo hedduu inboksii godhee fi viidiyoo ergeef. Kan kasan irraa hafen dhimmi kiyyaaf dhimmi mucaa warruma TikTok ilaallata malee ijoollee sanyii mootiin ilaallatu. Ani ijoolleen sanyii mootii hundi isaanii soddootan kiyya iyyaa iyyata mirgaatiif tabitaati. Kun dhimma isin ilaallatu miti. Feemasoonni keenya ka sanyii mootillee hin jarjarina. Wallah ani sin jaladha. Soddoota isin. Xiqqarraa haga abbichuutitti ijoolleen sanyii mootii anaan soddoota. Soddaa keessan. Ana akkamitti soddaa kiyya xiqqeessa ko
maal taate kabaja akkamitti qeefama soddaan kabaja mucaan maal akka ta'e hin beeku wallahi hin beeku giraanatti galee baranaayyuu kin erga madiinaa qabaachuu mala wallahi hin jenne ani isaa hin jenne amma moo wanni wajjaa ta'uu na dhoogu dura seeran guutiin yeroo biraatiifuu namni na wajjin dubbachuu barbaaddu waan qirsi jedhatan dura dirqama na gaafatuu qabdu osoo nan gaafanne waan barbaadde haasoftee kaatee haga dandeettu raftee kaatee kaantee gaa inni gaggarallo ምናምን እንጅሩ kanuma ለማንኛውም namoonni natti mufattayoo jiraattan afooyna lillahi yeroo nama wajjii wal tacaqaaca'in itti wal lollu ምናምን kanallee hin qabnu jireenyi biyya lafaa kunillee kunu ergisa hin dhabamta ammumaatitti yookiin biyyi lafaa ergisa dirgalee namni akka itti wal biraa deemu hin beeku kanaaf adala xiqqoo kana namni wal jibbuun qabu biyya lafaatti waggaa dheeraa hin jiraatamu isinii galee miti lubbuu bilii qabaatuuf jecha namni wal jibbuun qabu ani wallaahi billaahi tallaahi kakadhee ka isinitti himu namuma oromoo tokko ka itti hinaafuu fi ka jibbu tokko hin qabu tokkocha isa wallaahi tokkocha isa kakadhee ka isinitti himu jechuudha keessa kiyya kunoo waan haa godhaa isiniin jedhan jiru rabbii kiyyan arga ilma oromoo amantii isaatiin ganda isaatiin wallahi nama jibbu tokko hin qabu otherwise yoo akka carraa ta'e haasaa keessa namni dogoggoraa namni haa ta'u anaaf jedhe jettee akka nama huddurraa madaa qabu haasaa keessatti uf laaluun qabdu nuti faamiliidha miidiyaa kanatti maatiidha amma mootuu ajandaa inni haa qaallu girrigirri hin barbaannu amma girrigirri hin barbaannu yeroon kun yeroo girrigirri nama gasirra galfannee gastii namaatti deemnee jaarsummaa teennu mitillee qabsoorra jira amma finfinneelleen oromiyaa jalatti deebitee an eeken faanti qabsoorra jirra amma yeroo jaarsummaa nama lamaati miti yeroo shiftoota baalagoota dhabamsiisaa jirru keessa jirra amma waliigalteen baalagoota dhabamsiisu tokko kana namoonni tokko mootuu an oromoof akkana godhee asliin kadhattuudha jettan isinillee oromoo godha anillee kadhama kiyyaa kadhadhu ummanni immoo hin beeka akkana godhe jettee ummata kana ka qabsooftuu fi ka sagalee taatuuf illee ummata irratti hin caffarin ati godhu yoo baatte ummanni wayyaan iyyuu ofirraa kaase dogoggorri guddaan amma tiktaakaroonni qabdu sani tiktaakaroota keessa haa ta'u tiktaakaroota keessa wanni an jibbu sani oromoof akkana godhen jedhin laraasee sittin loomettaara go oromoon harka duwwaa